السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في داوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة أوروتو جلت أرقامتن ويلكام أشما حركفوني هندو كيسانو أنا في كيساتك أقود أصون جنة نجيني كيسناك أكابوس ننجل أيقا وردفتوتا كيا ورون حنقا ماما دينا افتاتن جلتو ما قلن كيسان دجا حاتو مالي لايك شيري قوشون دقاتنا سنين جدا أورون هارات هذين اللي أسمان قريتو channel كيات تدبلمون ماتي نافتا سنين جدا هندم تكيسانو غلطو ما نافجرا دا بقيا مراد جا إيجا فيديو كيا أكو مسيرت أركتان كان أرمان دبتشو افتح لي ما يجون كيساني نافو أكو مسيرت أركتان كان مختاري جارتي لما فافو jette caaltuun kaleessa yoota boottu argee jechuudha. Akkasuma caaltuun haadha manaa isaa ta'a awwalaati amma lammata fuudhee jettee caaltuun bootti maaliif caaltuun baay'ee garaa nama nyaatti yoo akkasitti boottu dhugaadha namni kun reefu fuudhee biyaansi akkana waggaa lamayyuu hin geenne na fakkaata kan miidiyaa kanarratti argetti yeroo inni fuudhu sanillee akkuma isiin jette kanaafuu أنا هتعود دائما كيك جتشا معرف إفني جت بوتي كنا في جالتو بوليتين ربين أوصشي هاكنو ميركيس سنجليني ميركيس سابي لقال أنا ما بوتيسا نمني ريفو فلاني فوقا تكاهتي وقال ما أصونجودين حبيبتي جالتو ستين دقيقة أبشري همامتي ربين الموتيل قدسي قلمان سيفا قو سله ممان كان ربين بوين سرى قامتشو قلفاتي ربي سي حاجة جيرو إن شاء الله ربين برانكي ما هاقودو قرو برانكين كوني يرو هدو سرطي دي بيجرا برانكين كرابو ديتين ولي رد لغان كون ديمي وان لغافدا أسوكي يهندم تكيسن وروني أبا منا كيسن رتي هذا منا كيسن رب برانكي دريدن أسو الرأف قصتني سنين جدا برانكين يرو أما كان مالفي وسما برانكي جران ديماني وقامتا آجتشولا ربيني سيدلي يا مراد فيها قوتو أكانت كفتي ميديا رتين بويني يو دوغا كتاوتات إشيفو قمتشو جتشولا بوين سيأتكنا بوتوكون إشيفو قمتشولا جتشولا هما متي إسيرلي برو رتفودا نمني سي ريفو وقاتا كافوي غير رتفودا إسيرلي برو رما فودا جتشولا nama miidhame argetu miidhaa nama san hubataa jechuudha. Keessumaa yeroo ammaa kana dhiirri shariyaa afur fuudhuu shariyaa jaartii dabalachuu kana maashaa Allah shariyaa jaartii dabalachuu kana sirriitti hojiirra oolchani jechuudha. Shariyaa biraa hojiirra oolchine ka jaartii dabalachuu kana waa takka sirrii hojiirra oolchanii haala shariyaa kanaatiin itti bulanii jechuudha. Shariyaani afur fuudhaa jettee yoo fuune maal rakkoo qabaa jedhee achi keessatti inni illee dubbata. Walaakin namni duraan namni ma fuudhaa jechuudha. Niitii ofii takka fuudhee isiin ilmaan hedduu hortee yoo isiin umriin ishii xiqqoo achi deeme yoo fuudhellee dhiirri deeme irratti fuudhaa jechuudha. Tunuyyoo osoo jaalalan quufin osoo abbaa manaa ofiitu yaani jaalalan beeree namni yeroo dulloomee ijoollee hedduu qabaatee namni yoo sirriitti wal jaalate yeroo dulloomellee jaalala waliin quufu jechuudha. Yeroo ijoollummaa kanaan jechuudha isheen ijoolleedha. Nama reefuu ilmoo takka dhaleedha jechuudha. Akkasii rabbiin ilmoo ishillee guddisee fi ishillee gammachuu ishii haa godhuu fi boo'insa kanarraa rabbi gammachuutti ishiif haa jijjiiru. Dhiirri yeroo kana niitii tiyya reefuu fuudhee niitii tiyya maaliif qalbii cabsaa odoo ishiin na jaalattu odoo ishiin jaalala kiyyaan hawwiin bayini maaliif qalbii cabsaa niitii tana yoo irra fuudhee qalbiin ishiin ni cabdii hin jedhu jechuudha. Akkanatti boochisaa jechuudha reefuu fuudhee waggaa takkaaf walakkatti jechuudha. Abshir caaltuu obboleettii teenna hin booyinii homaa miti hunduu fatanaa maadha alhamdulillah ala kul haal jedhi akkuma atu jette hunduu ni darbaa. Abshir imimmaan namni buusee buukun addawaadhaa gammachuudha jechuudha. Kanaafi xankar jedhiitii ilmoo kan kee guddifadhuuti. Yeroo kana amma dhiirri narratti hin fuudhuu na jaalataa
jedhanii of amanuun amma akka yeroo ammaa kana dhiirri hedduu fuudhu kanatti homaa hin jiru jechuudha. Na jaalataa, na wajjin jiraataa hanga tokko dhiirri na jaalata jechuun hin jiru jechuudha. Namni osoo nama jaalatee waggaa reefuu nama fuudhee waggaa takkaatti maaltu akka namatti dhaga'amullee osoo beekuu namni nama kana reefuu fuudhee maa gaddisiisaa, maa rifachiisaa, maaliif miira keessa galchaa namni kun anaan hin quufne osoo jedhee achi bal'isee yaadee niitii tiyya mee afachiisu. Dhiirri baruu hunduu fuudhuma fedhaa jechuudha. Dhiirri maan kamuyyuu dabalachuma fedha niitii. Maaliif tokko tokko ni yaadaa jechuudha dhiira maraa miti. Niitii tiyya osoo ishiin na jaalattu osoo ishiin na kabajju qalbii ishii maaliif cabsaa irratti fuudhee maaliif qalbii ishii cabsa jedha bakka yoo fuudhellee yoo tura keessa ishiin akkana ijoollee 5-6 hortee ishiin akkana ilmeen ishii achi deemee warra fuudhellee rakkoon qabu. Laakiin ishii reefuu ijoollee sanatti irratti dabaluun qalbii ishii cabsu haamila ishii cabsuu fi akka abbaan manaa kiyya na jaalataa abdii kutatanii taasisaa jechuudha. Warra of dura bultii ijaaratullee ka ijaaratee bultii keessa jirullee bakka aanallee borullee narratti fuudhaa jedhee bakka taasisaa murachiisaa jechuudha. Kanaaf amma hedduun isaanii waan akkana kana gabbaaniitumaan fuudhanii fi shari'aa niitii dabalataa waan guutanii jiraniif dhiirri akka duraanii san nama jaalatu hin jiru jechuudha. Namaaf yaaduu bakka dabalachuudha jaalattii laakkaa'uudha bichaadha bakka wanni beekamu. Kanaaf kaayoo nama kana keessatti wanni nu galcha hin jiru. Haa ta'u boo'insisiittuu garaa nama nyaataa miidiyaa irratti bootte abshirin boo'in uumaa miti. Rabbi akkuma firaankii yeroo hedduu sirratti dalaganii garuu akkuma firaankii sanii rabbi haa godhuu sinnaansiisini. Maaliif namni ilmi namaa guutee bar dhabameeti miti jaalalaa fi namni walitti aaraa jaalalaa fi walitti booyaa jechuudha. Waan namni tokko yoo wal jaalate namni kun akkami osoo an jaaladhu osoo an hojii jiraadhu akkamitti na dhiisee tabiraa laala ani maal ta'e ani maaltu natti dhirrate ana maaltu natti hanqateedha malee ani namni dhiira san malee dhabameeti miti jechuudha. Warroon dhiiraa ilaalcha akkasiisanii fudhata jechuudha yoo namni boo'u. Maaliif bultii tokko ijaaranii bultii tokko diiguun ni ulfaataa jechuudha. Yoo danda'ee jaartii lachuun wal qixxeessee horate shari'aallee ni ajaja. Eega gootan nama akka kiyyatti eega gootanii jaartii afran gisima tokko fuudha. Ta'awwala sun akka hin boonne jechuudha. Dhiirsi kiyyanarra fuudhee jaarsi kiyyanarra fuudhee osoo anuu jaalalan bahin osoo anuu ilmaan hedduun horiin osoo anuu yaani ijoollummaa kiyya keessaan bahin deemee dhiirri narra fuudhe jettee boottee miirri isii cabuun qalbiin isii cabuun haamila isii caburra deemtaniitu mana osoo jaartii afranuu eega shari'aa guuttattanii afranuu osoo gisima tokko fuutanii isiniin jedha warra dhiiraa ka osoo jaartiin teessan ta'a awwalaatu hawwii isiniin bahin jaalala keessa osoo hin quufin ijoollummaa isiitirraayyuu osoo hin bahin deemtanii jaartii lammataa dabalattanii eega gootan afran guuttadha gisima tokko warri ganaa fuudhuu heddanillee jechuudha. Gisima tokko afur fuudha bakka hunduyyuu amma achiitunis narra fuudha jettee wanni boottuuf hin jiru tuunis wanni narra fudhattee boottuuf hin jiru hunduu wal qixxoofteet ni jiraatti jechuudha. Maaliif takka fuudhanii lafa kaanii taan deemanii yoo fuudhan ta'awwala sun haamileen ni cabaa jechuudha. Maaltu akka itti dhaga'ama akkasii rabbiin piraankii siif haa godhuu caaltuu abshiree yaaddayin illee hin boo'in illee jabaadhu xankar jedhii sibichaa miti nama hedduudha yeroo ammaa kana ka dhiirri gabbayeetumaan irra fuudhaa jiru haamilee siin cabinii abshirii jajjabaadhu siin jedha caaltuu obboleettii teennaa. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Baay baay.